Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota YouTube chaanalii Boonaa Show. Viidiyoon irraa hojjetu dhufee barnoota walii wal qabataa barattoota kutaa 12ffaa bara 2018 qormaata intiraansii fudhattan maraaf. Viidiyoon kun isin fayyadaa. Jalqaba irratti namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gurraachoftee jirti yoo ta'e subscribe godhaa, viidiyoo kana like godhaa, akkasumas hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa jechuudha. Qormaata rimeediyaaliitiin wal qabatee wanti jiru dhimma rimeediyaaliitiin wal qabatee ministeerri barnootaa amma ammaatti waan baase hin qabu jechuudha. Rimeediyaaliidhaan wal qabatee amma ammaatti wanti bahe hin jiru. Odeeffannoo sobaatu yuutuubii irra adeemaa jira jechuudha. Dhimma rimeediyaaliitiin wal qabatee qabxiin darbiinsaa haganaa 220, 230, 240 jedhamee amma ammaatti hin dubbatamne jechuudha. Hin himamne jechuudha. Kanaafiyyuu barattoonni keenya burjaajenaa jechuun barbaada. Sababni isaas barattoonni baay'een rimeediyaaliin gadhiifameera jettanii burjaajenaa jirtu jechuudha. Ammaan booda garuu amma sa'aatii ammaatti rimeediyaaliin qabxiin ittiin fudhatu, qabxii yuunivarsiitii rimeediyaalii galtanii ittiin barattan addan baane. Garuu ministeerri barnootaa akka kanaan dura dubbatee turetti persentii 50 jedhe. Garuu inni itti walii hin galamne jechuudha. Inni itti walii hin galamne. Amma qabxii inni sirriin ifoomutti barattoonni keenya karaa marsariitii ministeera barnootaa hordofaa isiniin jedhaa. Galatooma.